Daandii Gudar Waayyuu loottuwwan garee kontiraataa tokkoffaa fi loottituu garee kontiraataa lammaffaa hojjetamaa jiru. Qophii keenya torban lamaan darbeen wal duraa duubaan isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Qophii keenya har'aatiin immoo daandii Gudar Waayyuu kana lootti 3 garee kontiraataa sadaffaa isa xumuraa fi godina Baalee magaalaa Roobee keessatti daandii aspaaltii keessa hojjetamaa jiru irratti xiyyeeffannee jirra. Daandiin Gudar Waayyuu loottuwwan gareen kontiraataa tokkoffaa kiiloomeetira 33 loottituun garee kontiraataa lammaffaan kiiloomeetira 33 walitti kiiloomeetira 66 dheeratu magaalaa Gudarii kaasee hanga Miidhaqanyii hanga magaalaa Beellamiitti dheerata. Lootti 3 immoo garee kontiraataa sadaffaan immoo kiiloomeetira 33 dheerata magaalaa Baallamiirraa gara magaalaa Waayyuu kan geessudha. Daandiin kunis akkuma garee kontiraataa tokkoffaa fi lammaffaa bara 2012 hojii eegale. Godina Shawaa Lixaa fi godina Horroo Guduruutiin wal quunnamsiisa. Daandiin kun bal'inaan aanaa Miidhaqanyii keessatti qaxxaamuruun gara magaalaa Waayyuu kan deemudha. Bal'inaan aanaa Miidhaqanyii keessa qaxxaamuree waan deemuuf jiraattota aanaa kanaatu bal'inaan daandii kanarraa fayyadama. Jiraattonni aanaa Miidhaqanyii kanaan dura daandii kanarratti rakkachaa turaniiru. Oomisha oomishatan gara gabaa geeffachuu fi mana yaalaa akkasumas barnoota barachuuf sababa daandii kana dhabuutiin rakkachaa turan. Erga daandiin kun hojjetamee rakkoo kanaan dura keessa turanii bahaniiru. Daandiin durumayyuu kan namaa turu harree dhumtuu sirriitti hin deemu amma waaqii galatu rakkoon waan adda addaa jira bu'ii bayii jira baay'ee siqaayii nama agarsiisa amma garuu haalli nuu mijatee akka barbaannetti deemna makiinaas yoo ta'e lafoos yoo ta'e haalli nuu gaariidha akka barbaannetti dhalataan keenyas itti fayyadamaa jira baay'eetti gammadaa jira. Duratti daandiin kun ciccitaadhas ture nadheenis yeroo ulfoo baanneetu asii baanneetu amma kamisaatti baannaa amma ambulaansiinis nuu galee. Jarri kunis dhufanii nu hojjetanii galaanas hin qabnu uummanni keenya itti gammadee dura immoo harka keenyaan qofforaa turre gabareen itti yaane yoo qofforre lolaa balleessa humni keenya qaramba'u waggaan hin qofforra amma qofforaas dhiifne mootummaan kun nu yaadatee bara turee darbee iyyanne indama Oromiyaa dhaqanii xeessa dhaqanii nu fakkachiisanii amma uummanni itti gammadaa jira malee waan dallanuu hin qabu malee rakkoon qabu. Ennaa dhufnu iyyuu lagarra dhaabataa bullaa sa'aatii malee gallaa yabboonni marratti ijoolleen hin boosii amma immoo akka garaa keenyaatti fiignee dhaqnee fiignee galla. Waaqayyo ammayyuu gaariirraan gaarii nuu dabaleera ammayyuu abdaariin itti nuuf fufu. Amma nuti alamii argineerra ambulaansiin nu qaqqabdeetti nuti jireenya deessuudhaafis nuufis xuruu ta'eera. Gammanneerra nuti gammachuurra jirra alamiirra jirra. Uummanni keenyis abbootiin keenyas haadholiin keenyas akkoon keenyas akaakayyuun keenyas baay'eetti miidhamaa turan daandii kanarra. Akkattiin gara lukaan deemaa turanii yeroo namni dhukkubsatu dafee mana yaalaa ga'utti ambulaansiin hin jirtu makiinaan hin jirtu. Baadhaan amma mana kiimii ga'utti namichi sun yoo dhubee humnaa ol qabeera ta'e otoo mana kiimii hin ga'iin du'aa ture. Barattoonni lukaan deemu abbaan barattoota kanaa qoraan gateetti irratti baatee deemaa ture. Haati dugda irratti baattee galaa geessaa fi turte. Har'a garuu galata rabbiif haa ta'u daandiin nuu mijatee dursa laddi gurguddaan jira ammayyuu argaa jirtu ofii keessanii. Laddi jira laga sanarra uummanni gabaa yoo ba'e gabaatii galuu hin danda'u laddi bishaan yeroo guutachaa lagarra bulachaa. Bishaan illee nama baay'ee nama hedduu miidhaa ture. Amma garuu kunoo barana daandiin nuu mijatee seeraanii amma kunoo uummanni keenyas hundi dhalataan kam kaasee xiqqoon kamiyyuu jechaadha. Jaarsi waggaa 90 meeqaayyoo irra daandiirra deemeetu galuu calqabechaadha. Daandiin kun erga hojii isaa eegalamee waggaa tokko ta'eera. Gama tokkoon daandichi tajaajila kennuu jalqabeera. Yeroo gabaabaa keessattis xumuramuuf tajaajila hawaasaaf akka oolu geessitoonni daandii kana hojjisiisaa jiran ni dubbatu. Yeroon isaa persentii 35 deemeera. Hojiin isaa immoo amma hojii amma ji'a darbeetti kan ji'a kanaatu hin dabalatin persentii 44 irra jirra. Yeroo qabameef dura persentii 9 dursinee hojjechaa jirra. Karoorri keenya jalqaba amma persentii 60 70 waggaa kana keessa xumuruu ture. Garuu roobni yeroo maree roobuu fi haalli hojii tokko nu danqaa turaniiru. Sana ta'us garuu yeroo isaa fuuldura waggaa tokko dursinee hin xumurrenne yaadaa jirra. Wanti rakkoo ta'e dhugaa dubbachuuf
daandiin kun beenyaan kaffalamu, beenyaan qabu garuu qotee bulaan waa takkatu nu rakkisin daandii baadiyyaa keessatti rakkina tokko malee hojjechaa irra baay'ee nu gargaaru. Garuu ganda magaalaa qaxxaamuru keessatti mana kaasuu waajjirri bulchiinsa aanaa nu deeggaru. Garuu manneen dafanii hin ka'iin waan turaniif iddoo hojiin gargar ciccitee hafetu jira. Kanuma wal qabatees pooliin elektiriikii ni jira. Warra kanatu danqaa nutti ta'e malee agasmara wanti rakkinan nutti ta'e እንግዲህ ኳሊቲዎች አሉን በኳሊቲ አሹራንስ ማናሎች አሉን hojii kan jalqabnee fi piroojeektii keenya kan biraa irraa adda kan godhu kontiraaktarri osoo hin seenin waggaa 10 dura gorsaa biraatiin diizaayiniin hojjetame waan tureef dursinee ji'a 2 hojii jalqabne irra deebinees diizaayinii hojjenne hojiin keenya duraa diizaayinii ilaaluudha waan ta'eef qulqullina hojiis to'achaa jirra haala kontiraaktarri jedhuun hojjenne meeshaalee galteef itti fayyadamnu adda baasunis hojii keenya ciminaan gaggeessaa jirra amma sadarkaa gaariirra jirra yeroo qabameen durattis daandii kana xumurree tajaajilaaf ni oolchina. Amma daandiin kun kan inni qabamee fi waggaa 3 guutuuf kan inni hojjetu waggaa 3tti hin xumurama tiraafikiif yookiin geejjibaaf banaa ta'a jennee yaadna. Haa ta'uuti barana kan karoorfanne hanga baatii ammaatti parsantii 35 ture dhibbarraa jechuudha. Amma haa ta'uuti olmoos gara parsantii 44.3 wayii geenye jirra. Baatii amma otoo hin dabalati baatii amma watti daballe olmoos gara parsantii 53 ta'a dhibbarraa. Kana jechuun waggaa tokko keessatti walakkaa ol deeme jechuudha. Amma baatii nuuf hafu fuulduratti baatii 2 keessatti olmoos karoorri keenya gara parsantii 70ti. Kana jechuun hojiin nu hafu bara ufutti hojii xiqqaa ta'a jechuudha. Akka karoora kontiraaktaraatti akkasumas akka karoora abbaa taayitaa daandiiwwan Oromiyaatti bara ufu keessa daandii kana waggaa 2 keessatti waggaa 3f karoorfanne waggaa 2 keessatti hin xumurre hin dee'an. Sababni kana nu taasise akka dafnee xumurru kan godheefi seenaa abbaa taayitaa daandiiwwan Oromiyaa keessatti haalli kun hin baratamne ture. Kiiloomeetira daandii kiiloomeetira 90 kiiloomeetira 100 kontiraaktara tokkoof kennama ture bara dura. Amma sun hafee daandiin kun gudarii ka'a waayyuu xumurama. Isa kana waan goone lootii 3tti yookiin bakka 3tti qoonne kontiraaktaroota 3 bilaan olmoos kiiloomeetira 33 toora kanarra jiru. Wal dorgomu isaanuu kompitishinii gidduu isaaniitti uumeera jechuudha. Kanaaf kuni akka nuti saffisnu nu godhe kana qofaallee miti. Gorsaa dursinee gashine. Gorsaan dizaayinii riiviyuu akka hojjetu irra deebi'ee dizaayinii wantoota sarakkisu cheek akka godhu dursinee otoo kontiraaktarin galiin gashine. Kunillee akka saffisisu nu godheera. Karaa biraa deeggarsa karuma gama raayixoo wayii yookiin mirga daandii jiru aanaa deeggarsi tumsi nu godhellee akka hojiin keessa saffisu ta'eera. Kana duwwaa miti. Hordoffiin waajjira olaanaa abbaa taayitaa daandiiwwan Oromiyaa irra jiru faayinaanshaali leegaal ishuu wantoota kana yeroo isaan rikweesti godhanitti yerootti barbaadanitti haala yeroo gabaabaa ta'een furaa fi deemu. Kun walitti hidhame wanna performaansii keenya yookiin haala raawwiin keenya piroojeektiin keenya akkuma saffisu nu taasisee jira. Olmoos waggaa 2tti hin xumurra yaada jedhama. Daandiin garee kontiraata sadaffaa kun bal'inaa naannaa miidaa qanyii keessatti hojjetamuudhaan bulchiisni aanichaas daandii kanaaf ordoffee akka taasisu ni dubbatu. Jalqaba irratti mootummaan tarkaanfii jalqabaa inni fudhate keessumaa aadaan akkasiin baramne. Sarara daandii tokko irratti kontiraaktaruma tokkoof konsultaantii tokkoof kennamaa ture. Mootummaan garuu yeroo gabaabaa keessatti rakkoo hawaasaa furuudhaaf sararuma daandii tokko bakka 3tti kiiloomeetira 33 fi lootii sadaffaa kiiloomeetira 31 kontiraaktara 3 akkasumas immoo gorsitoota 3 illee akka hordofamu mootummaan kana gochuunsaa isa jalqabaa irratti daandiin kun yeroo gabaabaa keessatti akka xumuramu isa taasisa jechaadha. Nus akka aanaa midaa qanyitti koree lootiiwwan 3 irratti koree qindeessituu keessaa murteessinee jirra. Anis akka sadarkaa aanaatti koree kana walitti qabne gandoota hunda keessaa bulchaa gandaatiin kan hoogganamu koree nama 5tu jira jechaadha. Kun maal hiikuudhaa fi right of way problem waan nama kunoo dallaa manneen jennu kana waan kana hiiku. Sana qofa miti kontiraaktaroonni kwaarii saayitii illee barbaadu jechuudha. Bakka oomisha cirrachaa dhagaawwan biyyoo filatamaa kana barbaadu sanallee warra gandaa waliin ta'ame koreen aanaa irratti hundaa'e gadi bu'eetu sana mijeessaa turre jecha. Daandiin godina Shawaa Lixaa keessatti hojjetamaa jiru kuni bu'aan hawaas dinagdeef qabu olaanaadha. Kanaaf ganni osoo hin seenin dura xiyyeeffannoon hojjechuun murteessaadha.
abbaan taayitaa daandiiwwan Oromiyaa magaalota keessattis hojii daandii aspaaltii hojjechuudhaan magaalota jiruu fi jireenya mijataa gochuuf xiyyeeffannoo kennee hojjetaa jira. Magaalota carraa kana fayyadamoo ta'an keessaa immoo magaalaan Roobee ishee tokko. Magaalaan Roobee magaalaa guddoo godina Baaleeti. Naannoo magaalaa Roobees ta'ee godina Baaleetti oomishaan akka biyyaatti godina beekamtuudha. Keessattuu oomishni qamadii adda dureedhaan eerama. Godina Baaleetti oomisha immoo gabaatti dhiyeeffachuun magaalaa Roobee osoo hin seenin oomishni darbu hin jiru. Kanaaf immoo magaalaa Roobee tana keessatti daandiin mijataan jiraachuun murteessaa ture. Haa ta'u malee magaalaa Roobee daandii keessa osoo hin hojjetamin rakkoo hawaasa magaalichaa ta'aa tureera. Jiraattonni magaalaa Roobee keessa jiraatan osoo magaalaa guddoo keessa jiranii daandii dhabanii rakkachaa turan. Ganna dhoqqeedhaan bonammoo dhukkeedhaan akka rakkachaa turan odeeffanneerra. Daandiin aspaaltii magaalaa keessaa magaalaa Roobee yeroo dheeraadhaaf rakkoo bulchiisa gaariis ta'aa tureera. Akka daandiin kun hojjetamuuf jiraattonni gaafataa turanis furmaata dhabuudhaan sababa daandii kanaatiin rakkoo hamaadhaaf saaxilamaniiru. Gaaffii yeroo dheeraan booda daandiin aspaaltii magaalaa Roobee keessa kun bara kana akka hojjetamu murtaa'e. Daandiin kun bara 2012 kana ji'a Majjii keessa hojii jalqabe. Kontiraaktarri daandii kana fudhatee hojjechiisaa jiru immoo ijaarsa waliigalaa Alamaayyoo Katamaati. Daandiin aspaaltii magaalaa Roobee keessaa kun immoo kiiloomeetira 15 dheerata. Baajata birrii biiliyoona 1 fi miiliyoona 100 oliin kan hojjetamaa jirudha. Karaa wayiitu hin jiru. Karaan diidamaa kun kan hojjetaa jiran kun muggutii akkamiitiin gaafii akkamiitiin nuu bahe maali warri keenya baalagarra keenya gabaan keenya kana guddinni gabaa Roobee tana kana kaalaa dhufu kun karaa 10 fi ka 12 kanaa miti karaa guddaa 25 kana keessa nuu baasaa jennee gaafiillee goonee jira. Kanarraa kaka'een tokko taraa tokko cufaa nuu baasanii rabbi carraa kanarra nu fide. Miidhamni katamaa kanaa maali mootummootuma jirturraayi. Amma ammoo zaman asaanu kanatti mootummaa rabbi amma nuu fide kun irratti Baaleen teenya mirga karaa misoomaatiin mirga argattee jirri jennee itti amanna. Osoo achi baa mirgaa muluu guutuu akka mirgaatitti argannellee osoo hin jenne waan qara mootummaan jiru irratti nuuf hooya'e mootummaa kanarratti. Rakkinni deebisee karaa amma Roobee kana keessa jiru rakkoo cimaadha. Awwala irraa jalqabee yeroo Hayila Sillaasee irraa jalqabee harreen meeqaas keessatti sutee namni meeqaa keessatti dhumee fardi meeqaa keessatti deebiseetiin argitee sutee halkan bineensi ammoo deebi'ee yoo ay keessa seeneetiin jedhu ay keessatti du'a. Ay keessatti du'uun isaa maal irraa dhoqqee irraa kaka'e magaalaa tana namni tokko isii ilaalaatiin hin turre. Amma mootummaa ammaa kanarratti alhamdulillahi rabbil aalamiin mootummaan amma dhufeetiin jedhe kuni waa hedduu nuu sirreessee waa hedduu magaalaa tanaaf fooyyessee kanaan dura deebisee warri ammootuu deebi'eetiin dhoqqee keessatti du'aatiin dure horiin keenya ka dhoqqee keessatti dhumaa jiru warri deebisee sareen keenyaa fi deebisee ilmi namaa muluun isaatuu deebisee ka dhoqqee kanaan deebi'eetiin argitee ay keessatti miidhamaa ture guddiseetiin amma ammoo fooyyeen argamee jira. Amma ammoo aspaaltiin kuni dhugumatti amma aspaaltiin kanaan dura dalagame ka karaa guddicha argitee Finfinnee irraa kaaseetiin haga magaalaa Roobee gale kuni dhugatti ruubii kanaan dalagamne ruubii kana kuni ammootuu deebi'ee haala barbaachisaa ta'een dhagaa gizee meeqa itti guuranii dhagaa ammoo itti tumanii jalarraa qotaniitiin ka'anii haga isa dhumaatitti waan dalagamaa jiruuf an dhugumatti wanni kun yoo dhugumaan akkanatti fufee ka jedhu taate akka biyyattii keessatti hin argamin itti ilaalaa. Rakkinni guddaan magaalaan tokko ka ittiin beeka magaalaa jedhamu agartee bu'uura magaalaa keessaa tokko daandiidha. Bishaan ifaadha. Kana keessatti magaalaan kun magaalaa akka godinaatti magaalaa Roobee guddittiidha. Ummanni magaalaa kana guyyaa kamsaa callaa magaalaa kana dhaabatu nama 200 ol ta'u kan ta'u irra karaan kun karaan guddichi kun magaalaa lammaffaa karaa magaalaa kana lammaffaan kana jechuudha. Karaa kana ummanni boottiin keessa deema. Gaafiin ummanni waggaa 10 ol nuti gaafataa turre tokko gaafii karaa kanaati jechuudha. Karaa yoon jiraatiin ummanni walitti dhufuu hin danda'u. Dubartiin fayyaa ulfaa mana yaalaa dhaquu hin dandeettu. Reessaan baatanii as keessa agartee sireedhaan ispaaltii karaa guddicha lammaffaa sanirra fidan jechuudha. Kanaaf ummanni magaalaa kanaadha
hawwiin guddaan inni qabu isa kana jechuudha. Isa kanaaf gaafii bara hedduu keessatti gaafannee mootummaa Abiyyi teenne sana irratti teenne jechuudha. Mootummaan tuni teenne jennaan nuti mootummaa tokkoonuu Jubaale tokko magaalaa kanatti bu'uura misoomaatiif waan waggaa kana keessatti haga Abiyyi aangorra bahe jechuudha. Kiiloomeetira 17 jechuudha naannaa akka magaalaa kanaatti jechuudha kan arganne. Kanaaf ummanni magaalaa kanaa gammachuu kana hin jenne qabna. Kun amma isfaaltii osoo hin ta'in karaa cirrachaatu hin qabnu. Isfaaltii waan guddaadha. Karaa cirrachaa hin qabnu. Uummanni magaalaa kanaa akka jiru boottii manaa qaba dhiyaa dubartiidha. Gizee gannaa marri keenya boottii godhannaa armaan dura akka seenan dubbatutti magaalaa kanatti waraabessi katamaa seenee dhoqqee seenee qabamedha. Dhoqqee ta'uu isaarra. Kana kanarra waan ka'eef ammoo galata rabbii kennaa kanaayyuu arguun carraa guddaadha. Misooma tokko hin qabnu. Kan ammoo isfaaltiin kun akka nu ilaallutti isfaaltii darajaa isaa eeggatee dalagamaa jiru. Isfaaltii baay'ee Finfinnee deemu kan yeroo dalagamu jirra. Isfaaltiin kana caalayyuu xiraatiin isaa kana caala jennee yaadna. Magaalaan kun akka nu beeknutti magaalaa baay'ee dhoqqeedhaan karaan baay'ee uummata rakkisee namoonni karaa hospitaalatti deeman karaa wantoonni bu'uuraalee misoomallee ta'an hedduun isaanii jalqabamee yeroodhaan akka hin raawwanne gufuu ta'an keessaa karaa kana inni tokkoffaan. Isa malees karaa hojii dhabdoota dargaggoonni hedduun hojii hin qaban akka beekamutti manoota karaa asfaaltii amma karaa asfaaltii jiru kanarratti mana kireeffatanii hojjechuudhaaf kiraa manaa 12,000 maaliif karaa kallattii takkaan karaa tokkoon jira wannaan manni karaan asfaaltiin kun. Kanaaf amma dargaggoonni hedduun jecha yeroo asfaaltiin kun galee jedhee jecha namoonni karra ofii irratti mana ijaaranii daldala ofii asitti raawwachuu hin danda'an yeroo asfaaltiin kun jiraatee jedhe. Akkasumas magaalaan Roobee bu'uurrisi baadiyyaa irraa namoonni hedduun risoorsii waan akka wannaa kanneen fidanii ka dhufan oomisha naannoo baadiyyaa irraa fidanii dhufanii naannoo baadiyyaa irraa yeroo gannaa as dhufanii oomisha jaraa magaalaa kanatti gurgurachuufis baay'ee kan rakkisaadha. Kanaaf asfaaltiin kun akka jalqabame kanatti hatamtamaan yoo geeffamee jedhe uummata keenyaaf baay'ee carraa guddaadha jedheen yaada. Ogeessota daandii asfaaltii magaalaa Roobee keessaa ijaarsa waliigalaa Alamaayyoo Katamaa keessa hojjetan akkaataa hojiin itti saffisaa fi qulqullinaan hojjetamaa jiru irratti waan nutti himan qaban. Magaalli Roobee kun amala isaatiin daandii baay'ee bishaan lafti jala bishaan lafti isaa biyyeen isaa biyyee gurraacha. Isa kanarratti hojiin lafa keessaa hojii baay'ee murteessaadha. Isa kanarratti akkuma duratti sagartanitti dhakaa guddaa galchuudhaan gorsaa waliin mari'annee ajaja haala lafaarratti hundaa'ee ajaja keessaa bishaan akka keessa socho'u dhakaan baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf dhakaa guddaa kana bu'uurumarraa itti galchaa irra. Kanaaf qulqullina irratti immoo akkuma dhaabbataatitti ejjennoo keenya qulqullina daandii an hojjennu uummata kanaaf hojjenna uummata keenyaaf hojjenna. Isarratti wanta of qusannu hin qabnu jechuudha wanna qulqullina irratti. Maaliif dhaabbanni kun har'uma hojjettee anasii baddee iddoo biraa deemtee hojjetti muti borus deebinee itti hojjennuudha itti tajaajilamnuudha. Kanaaf qulqullina irratti sadarkaa duraa goonee kan xiyyeeffannoon keenya inni guddaan qulqullina jechuudha karaa keenya. Amma rakkoo an agartu namni daandii dhoqqee keessatti rakkachuusaa kan beektu maal inni gaafa hojii kana jalqabnee dhakaa kana guunnee namni waanuma daandii qulqulluurra deemuu jalqabu namni akka itti gammade akka nu simate isarraa kaatee olaaltu rakkinni daandii baay'ee guddaa ta'uusaa agarta jechuudha. Nama keessa naannoftee olaalte dura dhufnu daandiin kun daandii baadiyyaatti malee daandii magaalaa hin jedhamu. Daandii magaalaa atleast aksasii qabaa namni bonaa ganatti fayyadamaa isuma asfaaltii ol guddistaa asitti garuu dhoqqeedhuma keechi isaa dhoqqeedha lafti isaa bishaaniin burqaa. Kanaaf kana keessaa uummata kana baasu jechuun waa'ee wanna guddaadha kun jechuudha. Wanna guddaa wanna immoo namni barate tokko uummata kanatti jijjiiruu danda'u isa kana jechuudha. Kana keessaa uummata kana baastee waan tokko godhe anjettee dubbachuu dandeessu akkuma ogeessatittis akkasitti tayyaadhaan haala baay'ee rakkisaa keessa ture haala magaalaa uumama mashaatirraa kaatee lafti kun bishaanuma irratti waan hundoofteef magaalli kun jechuudha. Hojii kana jalqaba waliigalteensa kan mallatte Janaawarii tokkotti erga mobilaayizeeshin goone gaafa Janaawarii 24 kaasee mobilaayizeeshinii taane erga mobilaayizeeshin ta'e booda hojii eerzoorkiidhaaf galu hojii dursa hojjetaman san hojii sarveeyingi maal kana finnet ji'a lamaan dura hojii kana eegallee jirra. Amma akkuma agartan kana hojii eerzoorkii naannoo kiiloomeetira 2.1 hojjenneeti jirra.
Walumaa galatti daandiin kun kiiloomeetira 15 uffisa. Amma kiiloomeetira 2.1 irra jira. Akka parsantaatti immoo karaa parsantaa 8 irra geenyeeti jira. Hojiin daandii asfaaltii keessoo magaalaa Roobee guddina magaalichaa mirkaneessuu fi rakkoo hawaasaa kanaan dura ture furuu keessatti shoorri qabu olaanaadha. Magaalli Roobee akkuma beektan biyyoon magaala kanaa baay'ee gurraacha waan ta'eef keessattuu ganna uummanni keenya sababa dhoqqeetiin magaalaan fakkaatu namni waan maasaa keessa deemu fakkaataa kopheen namaa baay'ee rakkisaadha. Uummanni ammoo oomisha isaatu gara magaalaatti fidee gurgurachuudhaaf gabaa bahee qe'eetti deebuudhaaf baay'ee rakkoo hammaataa ture jechaadha. Yeroo bona awwaarri isaa baay'ee hammaataadha. Kanaaf uumamni lafti kun inni uumame lafa qonnaati waan taateef jireenya magaalaa kanaa irratti komii uummataa ta'e yeroo dheeraadhaaf uummanni keenya komachaa ture jechaadha. Gadi bahuu dadhabanii gabaa dhaqanii galuudhaaf baay'ee rakkisaadha. Humnaa ol ta'ee haalli uummanni keenya itti rakkachaatiin ture jira. Haa ta'uti hoggansi haaromsi kun xiyyeeffannaan amma godhameen godina kanarratti keessattuu bulchiinsa magaalaa Roobee akkuma argitan kiiloomeetira 15 ta'u daandii keessaa asfaaltii gara qarshii biiliyoona 1.1 ta'uu danda'u karaa gaarii ta'een piroojeektiin kun jala qabamee jira jechaadha. Kanaaf piroojeektiin kun akkuma argitan almost ji'oota muraasa erga jalqabe karaa gaarii ta'een uummanni keenyas karaa gammachuu guddaa qabuun xumuramee tajaajila nuu kennuu danda'a karaa jedhuun uummanni karaa hawwii eeguun piroojeektiin kun jalqabee jira. Kanaaf rakkoon magaalaa keenyaa baay'ee guddaadha. Akkuma argitan godina Baalee keessa asfaaltiin kiiloomeetira muraasa qofa godina kana keessa seenee kan jiru. Uummanni kun komii bu'uura misoomaa wajjin wal qabatee komii kaasaatiin ture keessattuu uummanni keenya gaafachaatiin ture sun gaafii uummata keenyaa akka ta'uu danda'u keessa tokko asfaaltii kanaa jennee tamannaa jechaadha. Kanaaf asfaaltiin kun deebi'uun diinagdee irratti faayidaa guddaa qaba. Uummanni oomisha isaa akka barbaadetti akkuma argitan naannoon kun naannoo oomisha guddaati. Magaazina gurguddaa tajaajila biyyaa kennuu danda'antu magaalaa kana keessa argama. Naannoon kun oomisha qamadiitiin akkuma biyyaatitti beekamaadha. Kanaaf oomisha asirraa gara biyyaatitti jiddugaleessaatitti fe'amu kun baay'een isaa istoorii yookaan magaazinoota magaalaa kana keessatti argamanii jechaadha. Kanaaf dhimmoota kanneen galmaan gahuudhaaf faayidaan inni qabu baay'ee guddaadha waan ta'eef uummanni keenya gammachuu guddaadhaan dhumaatii isaa halkanii guyyaa akkuma argitan manguddoota akkuma dubbistaniitti ilaaltan gammachuu guddaa fi abdii guddaadhaan kan eegaa jiru ta'uu isaati jechaadha. Magaalaa Roobeekaa daandiiwwan bara kana kennine keessaa isa tokko. Bara kana daandii 3 kennine. Daandiiwwan 3 keessaa asfaaltiin tokko kan Roobee isa tokko. Saniif raawwiin isaa gaafii yeroo dheeraati ture. Magaalaa san keessa daandii asfaaltii ijaaruuni karoorri keenya bara kana yoo dandeenye aga parsantii 30 hin deemna jenneeti ka karoorfanne karoora keenya kan waliigalaa irra haa ta'uti yeroon silaa itti kenninee waliigaltee mallatteessinee hojiitti galchina jennee yaadne kurmaana tokkoffaa keessaa sababa adda addaatiin waan kurmaana lamaffaatti as dabareef karoora keenyaan ol biratti yoo raarlu hanga karoora keenyaan gammaatti hin deemne. Garuu yeroo haftee tana keessatti karoora keenya parsantii 30 sanirraan gahuu dandeenya akka karooratti yoo ilaallu. Garuu baratama piroojeektoota tanaan dura ture yoo ilaallu immoo saffisee jira. Baratama yeroo sochii isaanii yeroon kaampii itti ijaaran tanaan dura sababa adda addaa godhanii piroojeektiin dheerataa ture. Kana garuu maal goone wanni hunduu akka wal bira deemu goone. Yeroo itti hojiitti galchinetu yeroo karoora keenya nu jala hanqise malee erga hojiitti galee booda hanqina tokko illee hin qabu. Saffisa barbaachisaadhaan deemaa jira. Saniif piroojeektii magaalaa keessatti ijaaru rakkoon guddaan isaa mirga daandiitiin wal qabateeti. Mirgi daandii isaallee magaalaan baay'ee hirmaatee hiikaa jira. Saniif haala amma qabne kanaan piroojeektoonni keenya kan asfaaltii magaalaa kan magaalaa Roobee kan kennu hoggaa 5 hoggaa 6 warqaa fudhataa jiru. Saniin irraa muuxannoo fudhannee piroojeektii kana piroojeektii yeroodhaan xumurree magaalaa keessattis dursanii xumuruun hin danda'ama jedhamu akka danda'amuuf bifa addaatiin itti xiyyeeffannee itti deemaa jirra karoora keenya gaditti yeroo waliigaltee keenya gaditti raawwanna fedhiin uummataas sanii yeroo waliigaltee keenya hoggaa 3 oli san ta'uun sirrii miti komii jedhutu dhiyaataa jira waliin dubbanneerra isaan mirga daandii dafanii qulqulleessan taanaan nu kontiraaktarri haala amma qabeenii nu sordofii keenya haala amma eegalleen itti deemna taanaan yeroo waliigaltee sanii gaditti xumurree
bifa itti fakkeenya ta'uu danda'u. Yeroon waliigaltee isaa kiiloomeetira ganaatiif waggaa 3 ol ta'uun sirriin fakkaatu nama baadhee ilaalutti. Garuu magaalaa keessatti dhimma mirga daandiitiin ol qabatee dhimmi ka'u mana nama tokko itti buutee diiguun baay'ee si rakkisa yoo inni eeyyamamaan ta'e. Saniif yeroo dheeraa muuxannoo qabnurraa yeroo dheeraa nu harkaa fudhataa ture waan ta'eef dhimmoota kana hinnee hojiitti galchinee xumuruudhaaf gaafa kontiraataa kee gabaabsitee kontiraataa sanii odoo hojiin xumurte gatii biraa mootummaa baasaa deemta. Waggaa lamatti xumuruu kana dhoorge mirga daandiiti. Waggaa achiin booda ka dhufu gatii baaltoo keenyaa sirreessuu qabdan dirqama jechuu danda'a kontiraakterichi. Sun akka nutti hin dhufneef yeroo isaa mudannoo dura magaalota keessatti nu mudateef dheeressine malee waggaa lamattis keessaa qabaamuu danda'amu. Haala amma qabnu san keessaa baana jenneeti kan nuti deemaa.